Nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. Obbolaa koo akkam jirtu? Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif bara baraan ulfinni haa ta'uuf. Har'a mata duree maaliif jedhu irratti sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin hirmaanna. Isas macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 21 lakkoofsa 1 hamma 14tti kan jiru irratti hundoofnee ta'a. Kutaa kana irratti seenaa beelaa waa'ee beelaa argina. Seenaa keessatti beela gurguddaa saba Israa'el erga dhaqanii Kana'aanitti galanii booda isaan mudatee ture keessaa inni kun isa tokkodha. Waggaa waggaadhaan itti aansee si'a waggaa 3 yeroo beelli isaan mudatu mootichi Daawiti dura Waaqayyootti dhiyaatee Waaqayyoon gaafate maaliif jedhee, maaliif saban bulchaa jiru beela'aa, maaliif biyyan bulchaa jiru beela'aa jedhee akka bulcheensa yookiin bulchaa responsible ta'e tokkotti yeroo inni Waaqayyoon gaafatu argina. Kadhannaa mooticha Daawitiin dhaga'ee Waaqayyoo hicitii koozii sababa beela kanaa yeroo inni saaxilu gadi baasu argina. Waaqayyoo warra isa kadhatanitti hicitii mul'isa. Hicitii mul'isa. Hicitii fayyina fidu, hicitii hiikama fidu, biyyaaf eebba fidu mul'isa. Hicitii Waaqayyo mul'ise kun kan akkas jedhu ture. Sababiin beela kanaa mootichi Daawit bara saba Israa'eliin bulchaanu ture keessatti saba Gibe'ooniin miidheera, dhiiga isaanii dhangalaaseera, gumaa dhiigaatu jira jedhe Waaqayyo. Gumaan dhiigaa sun, yakki sun, cubbuun sun beela kana fidee jira jedhe Waaqayyo. Gumaan dhiigaa, dhangala'uun dhiigaa hamminni namoota dhugaa qaban irratti raawwannu biyya gaaga'a, biyya miidha, namoota dhuunfaa miidha. Waaqayyo yakka mootichi Saa'ol raawwate genereeshinii darbeedha Saa'ol. Akkaawuntii genereeshinii kana irratti abaarsi kun, karsiin kun, gumaan dhangala'uun dhiigaa kun dhufee yeroo inni hiyyuma fidu, beela yeroo inni fidu salphina saba Waaqayyoo irratti yeroo inni fidu argina. Mootichi Daawit hicitii kana dabaree booda saba Gibe'oonii walitti qabee mari'ate. Maal goonu? Yoo maal goone nu eebbistu, saba Waaqayyoo eebbistu jedhee isaaniin gaafate jedha. Sabni Gibe'oonis warqee meetii isinirraa waan barbaannu hin qabnu, ijoollee Saa'ol keessaa nama 7 nuu kennaa, isaan hafannifamanii. Kanarratti walii galanii. Yeroo tarkaanfiin kun fudhatamuttis immoo Waaqayyoo saba Israa'elitti biyya Kana'aanitti araarame, beelli sunis biyya sanarraa ni ka'e. Gaaffiin maaliif jedhu dhala namaatiif baay'ee gaaffii barbaachisaadha. Yoo sirriitti itti fayyadamna ta'e abidda misoomaati gaaffiin maaliif jedhu. Abidda gubee barbadeessee balleessu otoo hin taane abidda misoomaati gaaffiin maaliif jedhu. Fiwulii misoomaati, jijjiiramaati gaaffiin maaliif jedhu sammuu dhala namaa keessatti. Bara 1667 akka lakkoofsa faranjiitti yookaan Oromootti nama tokkotu qabbana mukaa jala taa'ee utuu jiru ijji appilii kallattii citeen mukarraa yeroo inni gadi kufu arge. Taatee kana ilaalee namni kun maaliif ijji appilii kun ol hin kufne yookaan dalga hin kufne jedhee gaaffii kaase. Gaaffiin kun maaliif jedhu kun why WH question, why gaaffiin jedhu kun sammuu isaa keessa bulee oole research guddaa yeroo inni hojjetu. Sanarraas immoo ka'ee law of universal gravitation yookaan gravity ka jedhu akka Isaac Newton uume seenaan dhugaa ba'a. Gaaffiin maaliif jedhu qorattoota, saayintistoota gara researchiitti, gara hojiitti gaaffii galchuudha.
gara teekinooloojii haaraa uumuutti gaaffii galchuudha. Gaaffiin maaliif jedhu bulchiinsota gara bulchiinsa dhugaa bulchuutti, gara bulchiinsa haqaa bulchuutti gaaffii galchuudha. Gaaffiin maaliif jedhu deegdoota gara soorumaatti, gara badhaadhummaatti, gara quufaatti gaaffii galchuudha. Gaaffiin maaliif jedhu abidda jijjiiramaati. Gaaffii tokkoon isin gaafadhaa. Maaliif mootichi Daawit waggaa sadaffaarratti Waaqayyoon kadhate? Maaliif Waaqayyo duratti dhiyaate waggaa sadaffaarratti? Waggaa tokkoffaarratti beelli kun akka ta'een, ho'aa isaatti rakkinni kun akka uumameen maaliif Waaqayyo duratti hin dhiyeessine? Gaaffii kana isiniifan dhiisa. Yeroo baay'ee garuu erga rakkinni gulubii darbee jilba, jilba darbee mudhii darbee immoo morma nu ga'ee booda waatna. Hirriba keessaa wareerree kaaneeti kadhannaatti kaana. Rifaasuu guddaadhaan kadhachuutti kaana. Namoonni sirriin ijoolleen Waaqayyoo garuu rakkinni ho'aatti akka dhalateen, rakkinni ho'aatti akka inni reefuu as ba'een furmaata itti tolchuutti barbaaduu jalqabu. Haa ta'u iyyuu malee mootichi Daawit waggaa 3 kana callisee dhuma taa'aa ta'ee jechuu hin dandeenyu. Sababiin isaa mootichi Daawit mootii guddaadha. Mootii fakkeenya Yesuus Kiristoos ta'edha. Bulchiinsi isaa hidda isaa keessaa Yesuus Kiristoos dhufe. Saba geggeessu kana ni jaallata. Imaanaa galfata Waaqayyo itti kenne kana hedduu kabaja. Callisee taa'aa ture jechuu hin dandeenyu. Furmaata barbaadaa tureera. Dandeettii bulchiinsaa ayyaana Waaqayyo isaaf kenne, dibata Waaqayyo isaaf kenne itti fayyadamee gorsitoota isaa walitti qabee furmaata adda addaa gochaa turan yeroo ta'uu danda'a. Garuu dadhabbiin isaanii sun hundinuu beela sana biyyarraa kaasuu hin dandeenye. Inni kun gaaffii guddaadha. Yeroo inni keenya, joorri keenya, dafqi keenya waa tokko jijjiirama fiduu hin dandeenye hedduu jira jireenya keenya keessa. Dafqinee, joorree dhiibnee yeroo wantoonni achi siquu didan yeroo hedduu jira jireenya keenya keessatti. Mudannoo akkasii qaba ture mootichi Daawit. Dhiibee achi siquu dide, hiyyumni kun geddaramuu dide. So Waaqayyo duratti dhiyaatee maaliif jedhe. Haaleluyyaa. Maaliif? Rakkinni nu mudatu kamiyyuu, chaalenjiin nu mudatu kamiyyuu obbolaa koo gaaffii maaliif jedhu nu keessatti kaasuu danda'uu qaba. Yeroo namni maaliif jedhee gaafatu sammuu isaatu hojjechuu jalqaba. Gaaffiin maaliif jedhu sammuu namaa hojjechiisa obbolaa koo. Sammuun yeroo hojjetu harkatu hojjeta. Sammuun yeroo hojjetu jilbatu hojjeta. Sammuun yeroo hojjetu miilatu hojjeta waan ta'eef. Gaaffiin maaliif jedhu active nama godha. Against the problems. Rakkinni nu mudataa jiru irratti akka nuyi dammaqnu nu godha. Gaaffiin maaliif jedhu sammuu keenya hirribaaf mugaatii keessaa kaasa. Sammuu rafaa jiru. Sammuu mugaa jiru. Sammuu dagatee jiru. Hiyyuma keessatti rakkina keessa taa'ee sammuu rafaa jiru. Gaaffiin maaliif jedhu yeroo uumamu hirriba keessaa ka'a dhaloonni. Haaleluyyaa. Gaaffiin kun, enerjiin kun hadha biyya keenya keessatti, dhaloota kana keessatti baay'ee barbaachisaadha. Sammuun keenya mugaatii keessaa ka'uu danda'uu qaba. Against the poverty. Gaaraaf rakkina nu mudatanii jiran kana reverse gochuudhaaf gaaffiin maaliif jedhu hirriba keessaa sammuu keenya kaasa. Maaliif jedhee gaafachuu haasa'uu danda'uu qaba dhaloonni. Balaa, rakkina, waraana, dhangala'uu diidaa, dhiigaa, beela, rakkina, gogiinsa biyya keessa jiru, kufaatii biyya keessa jiruuf maaliif jennee gaafachuun nurra jira. Dependency, hiyyuma kadhachuu, yeroo hundumaa kadhachuu ta'uu, gatiittii dudda namaarra taa'uu maaliif jennee gaafachuu fincila hiyyuma irratti jalqabuu danda'uutu nurra jira. Malee badiisi biyyaa wajjinii godaansa jennee abdii kutannee sammuu keenya hirriba sana itti fufuu filannee sammuu keenyaan yaaddofnee rakkina jalatti kufnee dibamnee jiraachuu akka itti fufnu fedha Waaqayyoo miti. Dur ijoollee yeroon ture waldaa keessatti fakkeenya tokkoon dhaga'e. Nama 3 ta'aniiti mana keessa ciisuu jedhama. So bineensi mana banatee ol seeneeti namicha isaa
balbalatti aanee ciisee jiru nyaachuu alanfachuu jalqabee jedhan. Kana booda namni sadaffaan wareeree dammaqee hirriba keessaa ka'e maal inni jedhee gaafatee jennaan namichi nyaatamaa jiru kun dhiisinatu nyaatamaa jira jedhee jedhama. Dinagdeen keenya utuu nyaatamu, mirgi keenya walabummaan keenya utuu nyaatamu, eebbi keenya utuu nyaatamu, helziin keenya fayyinni qaama keenya utuu nyaatamu, nagaaf gammachuun keenya utuu nyaatamu, namoonni gabjennee callisnee dhuma tasgabbiidhaan jiraachaa jirru yoo jiraanne Waaqayyo abidda nu keessatti kaasa. Abiddi sunis abidda maaliif jedhudha? Inerjii kaasa. Inerjiin sun sammuu keenya hirriba keessaa dammaqsee kaasa. Dammaquu danda'uun nurra jira. Maaliif jennee gaafachuu danda'uutu nurra jira. Mootichi Daawit maaliif jedhee Waaqayyoon gaafate? Maaliif hiyyumni, maaliif beelli, maaliif gogiinsi, maaliif dhangala'uun dhiigaa, maaliif rakkinni, maaliif gadadoon, maaliif itti fufanii waggaa waggaadhaan gaduma deemuun kan jedhu gaaffii nuyi gaafachuu qabnudha. Mootichi Daawit gaaffii maaliif jedhu yeroo kaasutti maal barate? Maal irraa argate? Faayidaaf bu'aa maalii irraa argate? Tokkoffaarratti yeroo maaliif jedhee gaafatutti Waaqayyo spiritual factor yookaan sababa hafuuraa itti agarsiise. Beela amma ta'ee jiru kanaafi, midhaan amma lafarraa dhibee jiru kanaafi, Kana'aan keessatti saba Israa'el gidduudha midhaan dhibee jiru kanaafi sababiinsaa rakkina hafuuraati, abaarsadha, karsiidha jedhee Waaqayyo. Dhangala'uu dhiigaatu gumaatu jira jedhee Waaqayyo. Dhaloota darbeerraa gara dhaloota kanaatti, akkaawuntii dhaloota kanaatti abaarsa transfer ta'ee jira ture. Dhaloota Daawititti, dhaloota Saa'olirraa dhaloota Daawititti abaarsa darbee jira ture. Akkaawuntii dhaloota Daawititti. Abaarsi kun, rakkinni hafuuraa kun, cubbuun kun beela fidee ture. Gaaffiin isin gaafadha. Rakkinni hafuuraa, kufaatiin hafuuraa, kufaatii dinagdee hin uumaa'u. Kanarraa kaatanii akkasii yaadda waan hin barbaadu. Hafuuraa fi foonni correlated akka isaan ta'an. Dhimmi hafuuraa dhimma foonii akka gaaga'u, dhimmi hafuuraa dhimma foonii akka fayyadu, dhimmi hafuuraa dhimma foonii akka inni impact godhu akka isin yaaddan barbaadeetan. Dhimmi hafuuraa qaama miidhaa'u, physical wanta ta'e ni miidhaa'u. Yeroo beelli biyyatti dhufu geggeessitoonni har'a akka beeknu jecha adda addaa jira miti yeroo professionaalonni waan kaa'an environmental change irraa kan ka'edha gogiinsi kun beelli kun kan dhufee jedhu yookiin lack of rain environmental change sana yookiin floodidha jedhu yookiin kolophisa yookiin immoo waagiidha. Warri kaan immoo economistoonni immoo akkas jedhu deflationidha inflationidha jedhu. Akkasii hin jenne mootichi Daawit. Inni kun yeroo baay'ee psychologistoonni extension or generalization waan jedhamu jira miti. Akka furmaanni rakkina isa sanaa fi furmaata ta'e rakkina isa kanaafis furmaata waan jedhamu. Mootichi Daawit akkasii hin goone. Muuxannoodhuma qabu, shaakaloodhuma qabu tokkotu furmaatadha jedhee hin yaanne. Maaliif jedhee Waaqayyoon gaafate? Rakkinni waliin fakkaatu. Rakkinni hundinuu adda adda. Furmaanni rakkina sanaas adda addadha. Isa kana baay'ee akka beektan hubattan barbaachisaadha. Afaan Ingiliishiitiin one size or same size fits for all jecha jedhutu jira. Saayiziidhuma tokkotu nama hundumaatti ta'a waan jedhamu. Barani ijoollee ture qarqara gabaatti uffata tokkotu gurgurama ture maqaansaa hin yaa'a hin bal'ataa jedhu. Hin yaa'an bal'ataa kana yeroo beeksisu gurbaan gurguru dubartii ulfattis hin ta'a, furdaattis hin ta'a, qallaatti, ijoolleettis hin ta'a, nama guddaatti hin yaa'an bal'ataa bitadhaa jedha. Kana jechuun medium size, large, extra large, small waa jedhu kana hin qabu jechuudha. Yaa'an bal'ataan saayizii ma tokkodha garuu nama hundumaatti ta'a. Uffata kana uffadheera garuu takka uffatanii yeroo miicamu maadaabaraa yookiin akka keeshaa ta'a. Deebitanii hin uffattan namoonni akka sana argitaniitu jedhee yaada namoonni baay'een. Yeroo baay'ee akka waan akkasii kanatu jira mitiire. Saayizii ma tokkotu
kanattis ta'a. Furmaatuma rakkina sanaaf ta'etu isa kanaafis furmaata ta'a jedhanii yaaduun jaamummaa hafuuraa keessa nama galcha. Rakkina xiqqeessinee akka nuyi ilaallu, rakkina akka nuyi hin mo'anne kan nu godhu maalinni sammuu akkasiitidha. Yeroo baay'ee nuyi kiristaanonni akkas jedhan hiyyumni fannoo kooti jedhu. Hiyyumni fannoo kooti wanjoo kooti akka baadhuuf Waaqayyo naa kenne akka nu shururuu jedhee isa baadhu akka mana koo keessatti akka maatii takka obboleessaa obboleettiitti tiriitii isa godhee isa jiraachisuuf Waaqayyo naa kennee jedhee sammuu yaadu akka nuyi horannu nu godha. Mootichi Daawit garuu akkasiin goone. Rakkinni inni kun addadha waggaa 3 ture waggaa tokkoffaarratti furmaata kanaa yaalle hin dide akkas ture mee Waaqayyoon gaafadha jedhe. Waaqayyoon haa gaafannu. Istirateejii haaraa barbaachisa rakkina haaraa mo'achuudhaaf rakkina haaraa taakil gochuudhaaf istirateejii haaraa meeshaa ayyaana dibata haaraa mul'ata haaraa nu barbaachisa. Haleluuyaa. Waaqayyo badhaadhaadha dibata haaraa kanaan nu dibuudhaaf hidhata haaraadhaan nu hidhachiisuudhaaf rakkina haaraa qaroomina keessatti saayinsii keessatti jijjiirama guddina dhalli namaa guddataa deemu keessatti chaalenjii haaraa nu mudatu kan ittiin mo'annu Waaqayyo dibata qaba. Ayyaana qaba Waaqayyo. Haleluuyaa. Sammuu keenya ilaalcha keenya sirreessuudhaaf geeddaruu danda'uutu nurra jira. Waaqayyo wajjin haasa'uu danda'uutu nurra jira. Maaliif rakkina beela kana dudduuba environmental change miti kan ture. Inflation yookiin deflation miti kan ture. Rakkina kana dudduuba beela kana dudduuba kan ture dhimma hafuuraati. Hariiroo namaaf nama gidduu jirutu badee ture. Hariiroo saba Israa'eliif warra Gibe'oon gidduu jirutu badee ture. Hariiroon horizontal ta'e yeroo badutti immoo isa vertical ta'e Waaqayyoof Israa'el gidduu hariiroo jiru balleesse. Waaqayyo hin mufate dhaloota Saa'olitti. Mufannaa Waaqayyo dhaloota Saa'olitti mufate dhaloota Daawitiin beelesse. Waaqayyo akkaawuntii dhaloota kanaarra beela jiru, gadadoo jiru, hiyyuma jiru akka nuyi fees goonu barbaada. Addaan kallattiidhaan akka nuyi itti baanu barbaada. Humna qaba Waaqayyo akkaawuntii keenyarraa, histirii keenyarraa kaasuudhaaf ulfinni kan isaa qofaadha. Haleluuyaa. Lammaffaarratti maaliif jedhee yeroo gaafatu maal discover godhee mootichi Daawit akka physical actioniin spiritual problem solve akka inni godhu discover godhe. Tarkaanfiin practical ta'e tarkaanfiin mul'ataa ta'e rakkina hafuuraa akka inni hiiku arge. Maal jechuu kooti kana jechuun koo? Yeroo saba Gibe'oon walitti qabee mari'atu sabni Gibe'oon maatii Saa'ol keessaa namni 7 nuuf kennamu haa ajjeefaman jedhe. Kun tarkaanfii physically ta'e tarkaanfii qaama mul'ataadha. Yeroo tarkaanfii kana fudhachuudhaaf waliigalee tarkaanfiin kun fudhatamu dhimma hafuuraa hiike. Physical action can solve spiritual problems. Isa kana bare mootichi Daawit. Yeroo hundumaa reconciliation in physical action involve gochuu danda'u qaba. Kitaaba qulqulluu keessatti Waaqayyoof namni walitti araaramuudhaaf kakuu moofaa keessatti physical kate hoolaa lubbuu qabu qaama qabutu dhiyaachuu qaba mitiire. Kakuu haaraa keessattis Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Kakuu haaraa keessattis hoolaan Waaqayyoo ilmi Waaqayyoo incarnated ta'ee foon uffatee dhalatee physical action fudhatamuutu irra jira. Dhiigni dhangala'uutu irra jira. Reconciliation ta'uudhaaf physical action barbaachisaadha. Waaqayyoof ulfinni haa ta'u. Amen, amen. Obbolaa koo physical actioniin baay'ee barbaachisaadha. Sadaffaarratti yeroo maaliif ka jedhu gaaffii gaafatu waan inni discover godhe maali beektu? Solving spiritual problems can solve physical damage ka jedhu discover godhe. Irraan isin deebi'a tokko ka'e. Dhimmi hafuuraa, rakkinni hafuuraa kufaatii dinagdee hiyyumaa fiduu danda'a. Lammaffaarratti physical action yookiin tarkaanfii qabatamaan qaamaan mul'atu rakkina hafuuraa furmaata fidaa. Sadaffaarratti furmaata hafuuraa fiduun physical damage yookiin beela famine isa jennu kana biyyarraa hin kaasa kan jedhu discover godhe. Resolution inni kun
yeroo baay'ee wrong prescriptionidhaan furmaata dhugaa furmaata sirrii fiduu hin dandeenyu. Rakkinni hafuuraa kufaatii dinagdee yeroo fidu istiraatiijii adda biraadhaan deemnee rakkina sana bakkaa kaasuudhaaf hin dandeenyu. Wrong prescriptions always kan inni fidu wrong leadership fida. Rakkina har'a dhaloota keenya keessa jiru domestic rakkina ta'ee biyya keenya keessatti fakkeenyaaf kan akka beelaa, hiyyumaa, kadhattummaa, yeroo hundumaa maxxantummaa harka namaa ilaaluu keenya, gatiittii namaarra jiraachuu keenyaaf furmaata fiduudhaaf ni barbaada dhaloonni kun. Akka mootichi Daawit furmaata fidee dhaloota isaatiif dhaloota keenya kanaaf furmaata ta'uu barbaanna nuyi. Furmaata ta'uu barbaanna deebiin keenya eeyyeedha yoo ta'e tokkoffaa irratti furmaanni dhufuudhaaf rakkinni sun rediscover godhamuu qaba. Yeroo fudhannee teenye rakkina sana gadi soqnee argachuu danda'uutu nurra jira. Rakkinichi sun argamuu danda'uu qaba. Yeroo baay'ee akka dhuunfaattis, akka waldaattis, akka biyyaattis akka rakkinni jiru quba qabna. Garuu mataasaaf miila isaa argachuu dadhabna. Lafanni jiru wallaalla. Achiin dhaqnee, asiin dhaqnee, achiin deemnee bakka inni jiru locate gochuu, discover gochuu dadhabna. Waaqayyo qabee nutti kenna. Qabee nutti kenna. Navigate godhee biraan nu ga'a. Qabee nutti kenna Waaqayyo. Isa adreesii isaa dhokfatee, lokeeshinii isaa dhokfatee, rakkina mataa miliqfatee lafa keenya, biyya keenya dararu, jireenya keenya dararu Waaqayyo lokeet godha. Qabee nutti kenna. Ulfinni isaaf haa ta'u. Mootichi Daawit discover godhe. Lammaffaa irratti jijjiirama fiduudhaaf, hiyyuma seenaa gochuudhaaf, we have to name it, define it. Mitiiree maqaadhaan waamuu danda'uutu nurra jira. Irra deebi'een jedha maqaadhaan waamuu danda'uutu nurra jira. Rakkina maqaadhaan waamuu akka maqaa soddaa, akka maqaa abbaa manaa dura aadaa keessatti, Oromiyaa keessatti naannoo adda addaatti maqaa soddaa, maqaa abbaa manaa waamuun hin lagatama. Rakkina maqaadhaan waamuu bulchiinsonni lagattan jijjiirama dhugaa fiduu hin dandeessan. Rakkina waamuu lagachaa, maqaadhaan waamuu lagachaa, didaa qarqara jechaa furmaata itti tolchuu hin dandeenyu. Maqaadhaan waamuu danda'uutu nurra jira. Biyya kana keessatti addunyaa tokkoffaa keessatti akka argitan bubbeen yeroo ka'u maqaatti kennu, dhukkubni yeroo ka'u maqaatti kennu, saayintistoonni dafanii maqaa kennuuf. Maqaan kennamuuf kun sadarkaa adda addaa haala adda addaa irratti hundaa'eetu sadarkaa inni daameejii itti fiduu danda'u, sadarkaa humna isaa ilaalameetu maqaatti kennu dafanii maqaan itti kennamuu qaba rakkinni jiru. Maqaadhaan waamamuu qaba rakkinni jiru. Yeroo baay'ee mootichi Daawit isa kana hin goone. Yeroo baay'ee warri biyya bulchanii rakkina maqaadhaan waamuun public image koo balleessaa jedhanii herregu. Miidiyaa image koo balleessaa jedhanii herregu. Hiyyuma maqaadhaan waamuun, maxxantummaa gadadoo maqaadhaan waamuun, dhukkuba maqaadhaan waamuun public image koo balleessaa jedhaniiti herregu waan ta'eef maqaadhaan hin waamani faashiniitti godhuu, wordii adda addaatti godhaniiti, meekaappii adda addaatti dibaniiti waamu. Waaqayyo mentaalitii akkasii hin jaallatu. Rakkina maqaadhaan waamuudhaaf hin qaana'u. Gaggeessaan dhugaa public image koo balleessa jedhee. Daawit beeladha. Saba inni bulchu kun gaggeessaa guddaadha Daawit. Hidda isaa keessaan dhalate Yesuus Kiristoos. Namni guddaan kun gaggeessaan guddaan kun garuu hiyyuma, beela, salphina saba inni gaggeessaa ture irratti dhufe kana recognize gochuu, maqaadhaan waamuu hin saalfanne.
ulfina kootti bu'a maqaa kootti bu'a maal jedheetanii maqaadhaan rakkina kana waama jennee namoonni yaadnu yoo jiraanne sammuu sobaa sammuu fakkeessaa sammuu diraamaadhaan guute keessa akka jirru isinitti himuun barbaada. Sadaffaarratti mootichi Daawit maal godhe rakkina kana discuss godhe Waaqayyo wajjin rakkina kana hiikuudhaaf reconciliation kana fiduudhaaf vertically horizontally saraba Gibe'ooniin teebili isaarratti walitti qabe jalqabarratti immoo Yahweh discussioniin baay'ee barbaachisaadha. Eessaa dhufee rakkinni kun maaliif immoo dhufee xiqqoo shaasuuf achirratti Saa'ol maaliif saba Gibe'ooniin fixe achi deebina xiqqoo ishee gara seera ba'uutti achi deebina. Waaqayyo Musee fi Iyyaasuutti yeroo dubbatu biyya Kana'aanitti gaafa galtan saba itni giruuppii biyya sana keessa jiru hundumaa fixaa jedhe. Keessumaa Iyyaasuudhaan Museedhaan abboommii kenne. Sabni Gibe'oon kun qomoo sana keessaa tokkodha. Warra sabni Israa'el fixaa jedhamanii jennaan wajjin hariiroo uumanii nagaa uumanii biyya sana keessatti hafanidha. Abboommii Waaqayyoo cabsanii hambisaniiru orma biyya sana keessatti orma sana hambisuurra yommuu darbanii waadaa walii galan qabu waadaa nageenyaa. Saa'ol maal godhe lakkoofsa lamarratti argattu isa kana inaafee jedha saba Yihudiitiif saba Israa'eliitiif inaafee saba Gibe'ooniin fixe jedha. Yeroo kana godhutti Waaqayyoon adeeggaraa jira jedhee godhe. Abboommii Museedhaaf kenname fi Iyyaasuudhaaf kenname sanani fulfill gochaa jira fiixaan baasaa jira jedhee herrege. Malee abaarsa akka gochaa jiru hin beeku ture. Maaliif Waaqayyo fixaa jedheera Museedhaaf Iyyaasuudhaaf waan ta'eef nan fixa jedhee godhe. Haa ta'uyyuu malee waadaa nageenyaa dhaloonni haaraan Kana'aanitti gidduu galee waadaa nageenyaa saba kanaa wajjin inni uume akka cabsaa jiru dagatee. Saba koo jedhee saba Yihudiif Israa'eliif inaafe yeroo tokko inaaffaa nuyi saba keenyaaf qabnu sabuma jaallannu sabuma inaafnuuf sana irratti abaarsa adda biraa kan fidu ta'ee argama. Isa kana godhe saba Yihudiif Israa'eliifan inaafa jecha saba isaa irratti abaarsa dhalootaa gara dhalootaatti darbu fide Saa'ol. Saba kootiifan inaafa jennee warri saba kootiif inaafuudha jennee yakka hammina adda addaa raawwannu dogongora akkasiirraa of haa eeggannu yoo dinni akkaawuntii dhaloota dhufuutti abaarsa dabarsina generational cursifinna. Nageenya buusuudhaaf abaluu da'ee dhumuu qaba sanyiin abaluu lafarraa duguugamuu qaba jennee warri yaannu biyya Itoophiyaa keessatti sammuu seexantummaa hamminaa kana keessaa ba'uu danda'uutu nurra jira. Dinagdee abaluu kuffisuun nurra jira. Profeshinii abaluu dukkaneessuu cilaatteessuun nurra jira. Abaluun dirree dorgommii keessaa baasuun nurra jira jennee sammuun yaadu sammuu seexantummaati. Sammuu jijjiiramaaf misoomaa miti. Sanyii namaa fixuudhaan dhiiga dhangalaasuudhaan lubbuu namaa balleessuudhaan inaaffaa sanyii keenyaaf qabnu agarsiisna jennee warri yaadnu dogongora keessa jirra. Dogongora Saa'ol godhe keessa jirra. Kana jechuun maal jechuudha? Kufaatiin beelli saba Israa'eliin rakkisaa jiru kun paalaasii keessaa dhufe mana mootummaa keessaa dhufe. Achumaa dhufee saba kana fixaa jira. Mootiitu fide rakkina kana. Namoota baay'ee dhukkubsuu danda'a kun. Isin biraa dhufe rakkinni jennee warra biyya bulchan mana warra masaraa keessa jiran yeroo itti dubbannu mataatu dhiitee boqoqa. Daawit garuu mataan isaa hin boqoqne mootummaa barcuma irra taa'aa jirtu mootummaa sana keessaa mana sana keessaa paalaasii sana keessaa dhufe yeroo Waaqayyo jedhu Daawit mataan isaa dhiitofne hin dallanne huruun dhiibne. Geggeessitoota baay'ee kan disqualify godhu geggeessummaa isaanii dhugaa dhiyeessuu isaaniiti. Dhugaa baqachuu isaaniiti. Gaachanii ittiin dhugaa ofirraa ittisan tolchachuu isaaniiti. Dhugaa dhokatu, dhugaa dhiyeessu. Teeknika qabu sanaaf immoo wordii qabu, wordii hoomishatan, wordii siyaasaa, wordii teeknikaa, wordii sobaa, wordii diraamaa ittiin hoomishatan qabu dhugaa fashaleessuuf, dhugaa humna isaa dadhabsiisuudhaaf. Mana mootummaa keessaa dhufe rakkinni kun jedhe Waaqayyo.
So reconciliation isaa mana mootummaa involve gochuu danda'uutu irra jira waan ta'eef barcuma lammaffaa irratti Yaahiweetti aanee Daawititti jira ture. Barcuma sadaffaa irra warra Gibe'oontu jira. Barcuma tokkoffaa irra Yaahiweetu ture. Yeroo baay'ee gaggeessitoonni kan cabsu kan dhiisu kan lubbuu balleessu isaan abbaan gadaas isaan jaarsis isaan ta'e argina miti ree. Reconciliationiin yeroo baay'ee geemii siyaasaa ta'eera miti biyya jiraannu kana keessattis biyya keenya keessattis geemii siyaasaati. Haasaa miidhagfachuudhaaf miidiyaa irratti pirootokoolii keenya bareechachuudhaaf reconciliationii haasana jaarsa feekii diraamaa adda addaa hojjenne. Asitti biyyan jiraadhu kana keessatti argaan ture argaan jira. Biyya keenya keessatti immoo na caalaa quba qabdu. Table reconciliation Daawit irratti Waaqayyotu jira. Daawit jira. Sabni Gibe'oon warra rakkinni kun kallattiidhaan isaan darare. Warra rakkinni kun kallattiidhaan isaan cabse isaan madeesse. Warra abboota isaanii haadhota isaanii sababii balaa kanaa amantu jira. Kallattiidhaan warra isaan ilaallatu. Walitti qabe Daawit. Table reconciliation keenya irra eenyutu jira har'a? Akkuma barame diraamaa sobaa hojjechuu filannaa bara baraan hin jiraannu bor hin sokkina. Bor hidduuna seenaan hojjennu garuu hin jiraata. Akka seenaan Saa'ol dhaloota Daawit keessatti haasa'amaa ture dhaloota bor dhufu keessatti seenaan keenya har'a hin haasa'ama. Akka Daawit akkaawuntii dhalootaarra dhiiga dhangalaasuudhaan abaarsa kaa'aa jirra moo akka Saa'ol akkaawuntii dhalootaarra lubbuu namaa balleessuudhaan yakka dalaguudhaan akkaawuntii dhalootaarra abaarsa kaa'aa istoorii gochaa jirra moo akka Daawit akkaawuntii dhalootaarra abaarsa haqaa jirra. Geggeessaan keenya isa kami kan Saa'ol moo kan Daawit? Kan dhaloota dhufu abaarsa dhaalchisuudha moo kan dhaloota dhufu biyya misoomte geeddaramte dhaalchisuudha? Gaaffii kana isiniifan dhiisa. Table Daawit irra Yaahweh jira. Daawit jira. Sabni Gibe'oon jiru turanii. Obbolaa koo solutioniin one-sided ta'e one-sided solution whole problem solve gochuudhaaf hin danda'u. Rakkina guutummaa hiikuu barbaanna yoo ta'e 360 degree deemuu danda'u nurra jira. One-sided solution kan nu arginu yeroo baay'ee rakkinni achumaa dhufa furmaanni achumaa dhufa. Isaanuma cabsaa isaanumatu immoo nama araaraas jaarsas ta'e warra fayyisuus ta'e doktora fayyisuus ta'e kan dhiyaatus isaani. One-sided solution goyyomsaa ofii keenya goyyomsaa dhaloota jirra. Waaqayyo garuu hin goyyomfamu. Isinittani marra deebi'ee Waaqayyo hin goyyomfamu. Reconciliationiin Waaqayyo ni warra actively dhimmi kun ilaallatu warra rakkina kana uume sadaffaa irratti qaama rakkina kanaan dararame involve gochuu danda'uutu irra jira. Akka namicha bineensaa nyaatamaa calluma jedhinatu nyaatamaa jira jedheetti rakkina biyya keenya keessa jireenya keenya keessa waldaa keenya keessa jiru callisnee ilaalaa jirra moo akka Daawit maaliif jennee ka'aa jirra? Maaliifin fincila abidda fincilaa nu keessatti bobeessa? Maaliif yeroo jennu sammuu keenyatu activate ta'a, harka keenyatu ka'a, miila keenyatu hojiidhaaf ka'a, dafqi keenya misooma kan fidu ta'a? Maaliif yeroo jedhutti dhaloonni hiyyuma seenaa godha gadadoo seenaa godha malee maatii godhatee ollaa godhatee wajjin hin jiraatu? Maaliif jettanii gaafachuu hin sodaatinaa? Yeroo baay'ee amantoonni hiyyumni fannoo kooti rakkinni fayyoo fannoo kooti jennee akka yaannu Waaqayyo hin barbaadu. Maaliif jedhaa gaafadhaa? Waaqayyo sammuu keenya dammaqsaa mugaatii keessaa hirriba keessaa warra
cabsan gadadoo abaarsa warra cabsan horizontal and vertical reconciliation warra restore godhan eebba warra fidan hiyyumaaf gadadoo warra cabsanii seenaa taasisan dhaloota akkasii har'a Waaqayyo kaafateera. Kanaaf maaliif jennee haa gaafannu? Waaqayyo sagalee kanaan hunda keenya haa eebbisu, biyya keenya haa eebbisu. Garaa qulqulluu hafuura qajeelaadhaan sagalee Waaqayyo warra fudhatanii hojiirra oolchan nu haa taasisu. Dubbiin Waaqayyo siyaasa fayyisaa, dinagdee fayyisaa, environmentii keenya fayyisaa, psychology keenya fayyisaa. Dubbiin Waaqayyo emotionii keenya fayyisaa. Dubbiin Waaqayyo fayyisaadha. Dubbiin kun fayyisaadha. Har'aus Waaqayyo humna qaba. Maaliif kan jedhu gaaffii keenya dhaga'ee hiyyuma seenaa gochuudhaaf, rakkina seenaa gochuudhaaf yoo hin kaana ta'e gaaffiin maaliif jedhu misoomatti nama galcha, riisarchiitti nama galcha, hojiitti nama galcha, innoveeshinii haaraa uumuutti nama galcha. Waaqayyo dhaloota maaliif jedhee hojiidhaaf ka'e, dhaloota maaliif jedhee misoomaaf ka'e akkamii taanu barbaada. Ayyaanni kun, enerjiin kun, humniif abiddi kun hunda keenya keessaa haa ta'u. Waaqayyo baraaf umurii keessan haa eebbisu. Dubbiin kun namoota baay'ee, namoota hundumaa biraa akka nuuf qaqqabu barbaanna, hawwina. Isa kanaaf adaraa keessan ergaa kana sheerii godhaa, subscribe godhaa, laayikii godhaa. Sagantaa taanutti deebinee wal argina. Hammasumattuu Gooftaan isinii wajjin haa ta'u. Nagaa Waaqayyootiin moo'ichaan jiraadhaa. Ameen.